እያቷሰግር እንደዚህ መሆን ለአማራው ብርታት ነው የሚሆነው። እኔ አሁን የመጣሁበት ምክንያት እንድታለቅሱ እንድታዝኑ ምናምን አይደለም። ግን አበጀመው መተኪያ ሆኖ dukkana aldeese ibsee singarsiisee jira ilma keessa diigamuu garee faannootiin wal qabatee bakka shan jahaatti addaan babahu akkasuma inumayyuu fi isaaniitii wal balleessuudhaa fi walitti nyaachifachuu inni kaan ammoo lubbuu fi baafachuudhaa fi warra akka Koloneel Assagidammoo mootummatti harka kennachuu kan akka Iskandar faa jechuudha ajjechaadhaaf wal barbaadu inumayyuu haga gartee viidiyoo waraabaniitiin وفي سنة أكستي والجبود في يروق بابات ريفك أكست كونه شورا ولت دارتان والمقالة واحد ديجمو فانو خنان والقبته مي مالتو جرما جرا ديجرتو تراو سجلنا ما جباب دون نجيسان تونيا شورا سجلي ورا قتل دوران ملك أنساتا وكسم يادان دوبرا إيتين غرغارات إن تورك سايج شورا كان لقى تو كوميسين دقيق فتشيسا أكسم جوهر محمد إيرون رومودا كوم نبصونا سينون إبهار ككنتون اتفوفا فالجرو توكو تشوكو فجتشودان ديبسا برزانتي موتومانا ورماش مالسا بديسا ديمغا داچا في ورماي رتي حاسويف ديبسا كنتي جرا كان لمي غوران سيمبوسا اكاسوما كان ديهنيا كان مو اجندا غودان افتي كدير مرتو artisti Kadir Martu sertu agamachu adati kaba gamachu satan lera walin kodan ana bradu mo wala brai bagara debi dan gara channel ki jarftan sinin jeda jalqabarati Kadir Martu dihenya kana Kadir Martu ajanda gudda ta'e ture jura social media kana rati yo biyu kana nama gudda nama garte sababira baka gudda qabutu ajanda nama fta namni sassalban ajanda nama finta wechura biyatti galu qaba biyatti galu hin qabu Kadir Martu biya namatitti miidhamete jira biya keessatti miidhama hala kas jedhutu wal falmaate ture jura yaanni irra guddaan biyyatti galu hin qabu kan jedhudha artistoonni hedduun garte jireenya isaanii kan biyya keessa jiran yoo jireenyaanis miidhamaati jiran namayyu haala jijjiirama garte biyya keenyaatti saga garte biyya nama irraa itti galan hin geenne na keessattuu namoonni dhugaa dubbachuudhaan beekaman kan akka Kadir Martuutiif hin taatu kan jedhu yaanni bal'aan kana ture jechuudha duuba amma arranta namoo surprise ajaa'ibaatiin as jechuudha Kadir Martu ilkeen isaa miileena ol itti baasuudhaani daayimandii fi warqii kan makate jechuudha ilkee qaalii taate jechuudha tasa osoo an hin beekin surprise nagoodhaan jechuudhaan yeroo galatoonfatu abbaa qabeenyaa arjaa Oromoo yeroo garagaraatitti namoota adda addaa bira dhaabbatuudhaan beekamu abbaa qabeenyaa yaadataa Junaidi arrantana Kadir Martu tasa surprise nagoodha jedha mee viidiyoo isa diqqashoo tana dhageeffadha yookiin hojjedhu yookiin baradhu lamaan irraa tokko filadhu wallaalummaa irraa hojii tuffachuu irraa fagaadhu abajamoo uummata kiyya akkuma argitan kana arabbi fardaatiin inni isin dhufe pirezidaantiin kaampaanii Brighton yaadataa Junaidi waan isin barame hawwitan arguu barbaadan kunoo dukkana aldeesse ibsee isin garsiisee jira ilma keessa galata guddaa maqaa uummata Oromoo kabajamaadhaan galateeffachuudhaan barbaada namni kun ani akkana naa godhi osoo hin jiin yaada kiyya dhaggeeffate waan miira kiyya dhaggeeffate waan naa gochuu qabu namni barate beekumsaan nama furaa wallaalaan namatti kofla waan ta'eef beekumsaan na furuudhaan qabeenya isaatiinis kan amma hin jabne miliyoona ol dhangalaasuudhaan kunoo bifa kanaan ana bareechuun uummata Oromoo bareechuu waan ta'eef ammas irra deebi'uudhaan galateeffachuudhaan barbaada. Yaadataan nama guddaatiif nama gaddaa osoo hin ta'in nama gochaatiif nama hojii nama sabaa sablammiidhaati nama addunyaa kanaati. Act locally nama qabu think globally nama amanu memorialize visualize takkan gammade Kadir Martu galuu qaba galuu hin qabu Kadir achi miidhame asitti miidhama haala jedhamu olola oofamu sar osoo hin ta'in qabatamatti cinaacha dadhabaa yookiin ammoo cinaacha gartee karaa rakkoo qabu kallatti inni rakkoo qabu ni akkanatti tasa bira dhaabbatu akka yaadataa Junaidi kan jechuudha miiliyoona ol itti baasee waan yeroo hunda yeroo hedduu gartee akkuma waan isin yeroo hedduu yaaddanii dadhabdan jedhanii jechuudha waan yeroo hedduu namni hedduun bar dhiyoo takka gurbaan tokko jechuudha Kadir Martu abbaan isaa ilkeen isaa kun haga ammaatitti adii bareedduu tanaa taammoo ilma isaadha akkanatti gartee nyaatamtee dhumtee jirti haala qusaatiin dubbatee ture jechuudha arrantana kun akkasitti abbaan qabeenyaadha miileena ol itti baasuudhaan daayimandii dhaabee fi Kadir Martu saala kanaan galatoonfatee jechuudha abbaa qabeenyaa arjaa yaadataa Junaidi dhugaa dubbachuu rabbi umrii isaa haa dheeressu abbaa rakkataa jechuudhaan beekama adeero yaadataa Junaidi jechuudha hedduu takkan gammadeef Kadir Martu kana booda Kadir Martu originala isa Kadir Martu isa dhugaa kan sirrii san ta'eeti kun akkanatti ilkeen isaa adii aannan kana taateeti as baateeti fi jirte jechuudha Kadir kenna baga gammadde yoo biyyatti garuullee taate qopheessanii fi barsilaa ajandaa gartee godhatu osoo hin ta'ini wanni addaa tokko qophaa'ee fi kunoo waan akkana kana keessatti kootu faadhatu ture jechuudha wanni akkana kunoo siif qophaa'ee jira ati Oromoo bira galata guddaa qabda ati hangarraa gurtoo kana nu gooteeti jirta
Kanaafuu siif galatatu malaa kootu kunoo kanatti ani akkana sarbiraayisar akkuma gartee fakkeenyaaf ilka isaa miidhagsanii fi akkana bareechan kanatti sarbiraayisii akkana kana jechuudha kan isaan malu ture. Kanaafuu Kadir Bartuun fillee gammannee fiitu jirra kaa. Tolee ajandaan kiyya kan itti aanu waa'ee nageenya Oromiyaa keessatti deemsifamaatii jiruun wal qabatee dhiheenya kana ibsaa caffee Oromiyaa irratti illee viidiyoo san dheengadda siniif maxxanseetiin ture kaleessa siniif maxxanseetiin ture waa'ee achirratti gartee Shimallis Abdiisaa ibsa kenne waa'ee nageenyaati jechuudha. Irra guddaa gartee ABO Shanee jechuudhaan ABO'tti quba qaban jechuudha waan Oromiyaa keessatti tahamaatiin jiru dararaan gartee qotee bulaa irratti deemaatiin jiru akkasuma gartee inumayyuu ummata keenya akkas nu jalaa godhan ka jiru jechuun yeroo hedduu fakkeenyaaf amma warri biyya bulchuu amala kana duri oppodoon duraa illee qabda akkuma badhaadhina ammaa kanatti jechuudha. Caffee Oromiyaatu yookiin ammoo gartee bulchiinsa osoo hin ta'in hawaasa ta'aniiti haasa'u jechuun ummata Oromoo ta'aniiti haasa'u. Amma yeroo hedduu fakkeenyaaf uummanni Oromoo jijjiirama isaa argate akkanatti akkana godhee akkana eeggate ammas akkana eeggatu qaba akkas godhuu qaba jechuun ummata ta'anii haasan jechuudha. Garuu rakkoon ummata keessa jiru saniin faallaadha. Naannoo nageenya hin jirre keessattuu wal waraansa mootummaa fi waboo waliin keessa jiru keessatti uummanni Oromoo yaa Rabbi akkamuma taana maalumatu nutti dhufe yaa Rabbi wayyaanee nurraa kutte osoo jennu ka wayyaanee caalu nutti dhufe haga jedhu jira. Naannoo nageenya hin jirre uummanni Oromoodhaa darraanni keessa jiru. Hedduun keessan kan bakka hedduu nageenya hin jirre isin hundinuu quba qabdan jireeti yaada. Duuba haala keessan keessatti duuba komii kana guutumaa guututti jechuudha. ABO Shaneen akkas godhee akkana godhee uummata akkana godhee mana jalaa gubee ayyoo fi abboo dararee jaarsaa fi manguddoo dararee maal godhee ka jedhu komii guutuutti ABO Shanee irratti haasawaati turanii jechuudha. Duuba kanarraa kan ka'e Johar Muhammad bifaa deebisaa kanaa fakkaatuun inumayyuu qeerroon Oromoo guyyatti kumni bosona seenuudhaa fi dhibbi harka kennatuun akkaataa amma ittiin deemsifamaatiin jiru fakkeenyaaf waboon hagan harka kennate warra karaa nagaatiin galeen galatoonfanna isa jedhu san garteemi kumni bosona seenuudhaa fi dhibbi harka kennatuun itti fufaa nageenni hin dhufuudha. Rakkina godina takka keessa turte rakkina aanaa takka keessa turte aanota 17 gahuu yoo taate malee furmaan isin fiddan hin jiru jedheeti jira. Yaada Joharii guutuu isaa isiniif hin dubbisa. Akkas jedha Johar Muhammad. Ummata hiikkachiisanii haleellaaf saaxiluun misoomni gufachuun waliigalatti qe'een Oromoo iddoo du'aa fi salphinaa ta'uun dhugaa haalamuu miti. Garuu ammoo badii Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kana hidhattoota bosonaa qofarratti maxxansuun hin danda'amu. Walakkaan badii kanaa humnoota mootummaatiin raawwatama. Fakkeenyaaf uummata irraa hidhannoo hiikuu garalachuu bifa wal dorgommiin gaggeessaa akka turan uummanni aanaalee akka Giddaa Ayyaanaa, Fantaallee, Noonnoo fi kanneen biroo himachaa turan. Gama misooma gufachiisuunis mana qonnaan bulaa gubuu fi sangaa tokkicha qabu jalaa qalachuun mana barnootaa keessa maandeeffachuun barnoota hangisuun waan gamni lachuu ittiin beekamani. Tokko basaasaa mootummaa jechuudha yoo rakkisu kaan ammoo galaa warra bosonaatii geessite jechuudhaan dararaa irraan gahuu irraa kan ka'e qonnaan bulaan ooyiruu dhaqee oomishachuu erga hanqate waggoonni lakkaa'amanii jiru. Daldalaas yoo taate tokko butee bosona geessuudhaan kun ammoo hidhatti darbuudhaan dabareedhaan mallaqa saamuun kasaarsuun waan barameedha. Kanarraa ka'uudhaan daldalaan humna qabu irra jireessi godinoota Wallaggaa, Shawaa fi Gujii gadi lakkisanii gara Finfinnee fi naannawa ishiititti waan godaananii fi sochiin diinagdee magaalota godinaatii fi aanaa hedduun miidhamanii jiru. Yaalii nageenyaa gubates yoo taate rakkoon gama tokko qofan turre. Murnoonni fi qondaalonni sirnichaa gariin shira xaxaa akka turan beekamaadha. Fakkeenyaaf akkuma haasaan araaraa eegaleenii duula waraanaa bifa haaraadhaan labsuunii fi ololo miidiyaa ho'isanii wal shakkii hammeessanii marii haala gaariirra ture summeessuun isaanii waan haalamuu miti. Gama kaaniinis ololli fi hasaasiin diigumsaa taasifamaatiin ture waliigaltee hanqisuu gumaachee jira. Ammas taanaan jarri mootummaa yaada lolaan warra bosonaa dhabamsiifnee nagayaa buufna jedhu dhiisuu qabu. Ilaalchi kuni waggoota 6 darbaniif yaalamee bu'aan buuse yoo jiraate lola gidaamii ture godinoota Oromiyaa 17tti babal'isuudha. Dargaggeessi hedduun bosona kan seene baratee eebbifamee hojii dhabuun isaa hanqatee qe'ee haadhaa fi abbaatitti hidhaan ajjeechaa fi reebicha guyyaa guyyaan raawwatamu jiraachuu dadhabeeti. Nageenyi bu'ee dirreen siyaasaa bal'atee dhiibamuun kun hamma hin hafinitti dhibbi ajjeefamuu yookiin harka kennatuun kumaatamni bosonatti galuun ittuma fufa. Akkuma waggaa 6 darban eegalle waywaachaa turre lolli kun kan itti wal hinjifachuun danda'amuu miti. Gidiraa sabaa fi kufaatii biyyaa hammeessuu yoo taate malee badhaadhinnis ta'ee bilisummaan wal waraansaan Oromoodhaaf dhufu akka hin jirre yaalii waggoota dabran gama maraan godhamaatiin turerraa qabatamaan waan agarre natti fakkaata. Falli jiru waldhibdee siyaasaa marii dhugaatiin hiikanii araara buusuu qofa.
haalli Oromiyaa keessa jiru kana ture jechuudha. Akka gartee qaama tokko qofaan akkasitti leellifamu osoo hin ta'in bar osoo inumayyuu akka gartee caffee Oromiyaa irraa haasa'amu sanitti qaamni mootummaadha yookiin ammoo gartee waraanni mootummaadha. Uummata kana naatu bulchaa jira rakkoo san jalaa hin gartee isaan baraaruudhaaf yookiin kana godhaaf akkas ta'eef miidhamarraa ittisaan osoo taate qaamni akkasii na jalaa miidhee uummata keenya akkas na jalaa dararee osoo taate inumayyuu bar akkanattuu rakkinni kun akkanattuu hin babal'atu jechuudha. Naannoo rakkoon nageenyaa jiru fakkeenya bakka waboodhaa fi mootummaan inumayyuu bakkuma waboon itti mul'atetti wal waraan sun jiraatin bakkuma waboon qaamumaan itti mul'ate keessatti jechuudha. Dargaggoo tokko ijaan hin agartu bar dararaa san dheef akka kaan gartee kan hifateetiin badheetti asitti duura jee kan bosona seenu kaan ammoo kan gartee biyya bahu karaa baharaatiin inni kaan garteessee naannoo gartee wayyaan jirtutti akkuma gartee amma Jawhar daldaltoonni gartee gara Finfinnee naannoo sitti ol siqan jedhu kana qeerroonis hedduu jechuudha kan haala akkasiisan mudate jechuudha. Inumaa kan naannoo san guutuu gartee booresse akkama walumaa galaan jaarsaa fi jaartii manguddoo maal osoo hin jenne guutuu gartee walitti kan shoorar keessu warra biyya bulchaatiin jiru jechuudha. Tole hayyee inni biraa waa'ee faannooti. Faannoon wanni inni gartee Itoophiyaa keessatti nama hedduudhaaf ajandaa ittiin ta'uun jechuun fakkeenyaaf namni miidhama mirga isaatiif yookiin ammoo fedhii saba isaatiidhaaf osoo kan qabsaa'u taate ajandaa nama biraatiif ni ta'a yookiin ammoo nama biraatiif yaaddoo ni ta'a jedheetiin hin yaadu. Amman tanayyuu qabsoon isaan geggeessaatiin jiran qabsoo lama jechuudha. Sabaa fi sablammoota fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessa jiranii fi ollaa san kan daangessa warra akka Ga'oo Qimaantii hagamta akka miidhaa akka irraan gahaatiin jira miidiyaa garagaraa irraa ni agartan jedheetiin yaada. Akkasuma ammoo sabuma keenya saba bal'aa fakkeenyaa fi Oromiyaa matana daangaa adda addaatiin Walloon Wallaggaan Shawaadhaan karaa adda addaatiin halkanii guyyaa rakkoo waa'ee nageenya wal waraansa mootummaadhaa fi waboodhaatitti aansee tokko irra guddaa karaan gartee miidhaan dhaqqabaanii jiruun karaa faannootiin jechuudha. Ana qofa jechuudhaan kan isaan qabsaa'anii keessumattuu jechuudha. Oromoo jechuun yoo Oromoon badee akkaataan olaantummaa ta'e nuti durii sun deebite malee falli hin dhufu kan jedhu akkaatuma Asaammiroo Tsiggee ittiin biqilcheeni haala akkasiitiin deemaa jiranii jechuudha. Kanaafuu diigamuun isaanii arraan tana sadarkaa kanaan wal gahuun saba kanaaf warra gartee biyya bulchu yookiin ammoo warra paartiidhaatiif osoo hin ta'in akka nuti akka sabaatiitti illee gammachuu guddaa jedheetii yaadaan abbaa barbaadeen iyyuu haa diigamu jechuun faannoon jalqabarraa hooggansan qabu jedhameeti qeeqamaatee ture jechuun bakka 4 bakka 5 bakka 3tti addaan bahee jedhamaatee ture akkas ta'ee arraan tana ammoo qabatamaan keessattuu namoonni gurguddaan hooggansa keessatti fakkeenyaa fi garee tokko guddaa kan hooggan warra akka Koroneel Assagid kana faadhaa jechuudha kan gartee kaleessa mootummatti harka kennatee kana jechuudha. Amman tanallee kana qofaa miti harka kennatuudhaaf yeroo dhihootti namoota harka kennatuudhaaf deemantu jira kan jedhume warroota isaan duuba jiran irraa hin dhageeffatan sagalee isaanii isin dhageessisa. Akkasuma tokko Iskandar Naggaa isaan jidduu garaagarummaan akka jiru yeroo garaagaraatitti fakkeenyaa fi isaan jidduu qoqqoodamis akka jiru BBC irratti illee dubbatee ture Iskandar jechuudha. Amma ammoo ifatti warroonni faallaa isaa yeroo suura isaa qofaa miti alaabaa waliin illee yeroo guban akkasuma isillee yeroo dhihootti akkanatti si gubnachuudha yeroo walitti dhaadatan akkasuma Koroneeltichi harka kennateeyyuu jechuudha. Yeroo ajjechaan yookiin ammoo gartee dhahiinsan irratti yaalii godhaatiin jiran nu jidduutti dhiigni hin jige yoo dhiigni jige kana caalaa hammaatti jechuudhaan gara mootummaatitti harka kennatuudhaaf dirqame jedheeti jira kasa. Duuba Assagid qofaa miti namoonni hedduun akka harka kennatuudhaaf deeman inumayyuu Iskandar fa'aa akka gartee mootummaan ergateetiin achi jiru warri isaanii warra akka gartee fakkeenyaa fi Zammad kun fa'aa yeroo dheeraadha dubbataatii turan jechuudha. Inumayyuu mootummatu ergateetiin achi jira. Haa ta'uuti kan Zamadee kan jedhamu sun illee mootummatu bar hidhaadhaa baasee gad dhiise jechuudha beekaa gad dhiisan jedheetii yaadayyuan isa fa'aa jechuudha ammoo warri faallaa isaadha jechuudha. Mee hundaafiyyuu sagalee dho'isaadhaan waraabame kan Iskandar Naggaa haasawaa osoo jiru waa'ee jara garaagarummaa isaanii waliin qaban wanni osoo haasa'u sagalee dho'isaadhaan waraabame xiqqashoo tana dhageeffadhame. ዘመነ ለዲሞክራሲ ለብዙሃኑ ድምፅ እንደማይገዙ በገሃድ ነው ያሳዩት እዛ ጋር። ስለዚህ ለኛ እኛን እምቢ ካሉ ነገ እነዛንም እሺ ይሏቸዋል ማለት አይደለም። ነገ እነዛም ለራሳቸው ይፈራሉ። የልጁ ፍላጎት እንደዚህ ያው ሰብሳቢ ሊቀመንበር ምናምን እንደዚህ ይወዳል። ያንን ደግሞ መሆን አይችልም። አቅም ይፈልጋል። ያንን ከእንደገና በሁሉም ቦታ ላይ ተቀባይነትን ይፈልጋል። እሱ የልደቱ ችግር ነው እኮ አሁን ማየበት ልደቱ መሪሁን በጥማሪ መሆን በጣም ይፈልግ ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ልቦናውን ይፈትለት የልደቱን ያህል ሳያበላሸው ልቦናውን ይፈትለት በሂደት ሊያመጣው የሚችል ነገር ነበርና አሁን ማየው ምንድነው የግድ አሁን መሪ ካልሆንኩኝ መቼም መሪ መሆን አልችልም የሚል እንትን ውስጥ ገብቷል እሳቤ ውስጥ ገብቷል። የአማራ ትግል አሁን ከሁለት ደግሞ ወደ 7 አፈረሰ እና በዚህ ደረጃ ነው ኤኒዌይ እነሱ በዚህ በሰፊው አማራ መድረክ ላይ ተጋልጠዋል። ማንነታቸው በደንብ ታይቷል። እስክንድር
ريسا يقاتل عن تنجري اسكندر ليبا اسكندر ليبا اسكندر ليبا 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 كهادي ليبا كهادي ليبا yeroo gartee waliin haasa'anitti zamadeen jechuun hoggansa ta'uu barbaada jechuun amma hoggansa irratti walolaati jira jechuudha warri kaleessa gartee sa'aatii 24 keessatti 4 kiiloo seenuu qabna 4 kiiloo taquxaxaruu qabna jedha santu hoggansa irratti jechuudha so achi seenii gana 4 kiiloo eenyutu seenaa irratti walolaati jiran jechuudha hoggansaa fiidhaa kan isaan gartee amman tanatti yoo hoggansa hin taanetti ka jedhu ilaalcha qabaa ilaalcha isaa rabbi haa diriirsuu fi ka jedhu haala kanaan ifa bisatti yeroo gartee niitorkii magartee fakkeenyaaf mootummaa keessa ta'anii yeroo wal haasawanii dho'isaadhaan kan waraabame jechuudha waan kana irratti illee yeroo garagaraatti illee kan dubbatamaatiin ture jechuudha fakkeenyaaf niitorkii mootummaan hogganu keessa taa'ame akkasitti gartee bilbilaan haasawamaa inumayyuu yeroo takka takka ibsa kenna baakgiraawundiin isaallee haga mul'atu takka jechuudha zamadu eenyu gurbaa akka qeessi of godhusan jechuudha zamad kubba qalaadha yeroo takka jechuudha bakki iskandar dhaabbateetiin fakkeenyaaf irraa ibsa kennu takka borumtaa akka dhahamtu beekaa mootummaa waliin hojjetan inni waan ta'eef ka jedhullee amma durallee dubbatee ture jechuudha duba haala kanaan wal shakkii akkasuma diigumsa haga sadarkaa gartee iccitiin isaanii sadarkaa kanatti gartee waan isaan bilbilaan haasan illee miidiyaa irratti gadi bahu takka gaheeti haga wal gubaa kun akkanatti ganaa inni nuyyuu gubataa je'anii baandirama isaanii kan akka waaqaatti gabbaransan illee waliin guban jechuudha sababa iskandaritti jechuudha walumaa galatti namni cubbuudhaan qabsaa yookaan gartee yookiin fedhii saba isaatiif yookiin ammoo dimokiraasiidhaaf osoo hin ta'in qaama wahii balleessa yookiin olaantummaatii qofaafiin deema jechuudha bilisummaa osoo hin ta'in olaantummaa ofiitiif yookiin ammoo gartee shiraaf ka deemu akkanuma jechuudha akka hoggansa hin qabne ni beena bakka 6-7tti akkuma dhageessan kana iskandar fakkeenyaaf amma waa'ee qabsoon faannoodha bakka lamarraa bakka gartee 4-5tti addaan bahee addaan caccabeetti jira akkuma jedheen sagalee isaa kanarraallee akkuma dhageessan kana jechuudha haala akkana kana sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha deeggartoota boohaa imimmaan buusaa furrii haqataa dubbatan hoo maal jedhan ammayyuu itti fufaa Assagid qofaa miti koroneel Assagid qofaa miti ammayyuu itti fufaa garuu ammoo nu jabeessa kuni akkuma gartee gaafa saaminoon du'eessan nu jabeessaatiin ture ammallee nu jabeessaa kan jirudha yaada intartana dhageef ወገኖኛ ሰንብተናል የተወሰኑ ሰዎች አቶ አሰግድ እንደታገተው እንደነበረ ፍራቻችን እንዳይገሉት ነበር ግን ከገደሉት ሊፈጥርባቸው የሚችለውን ነገር ስለሚያውቁት አልገደሉትም በመንግስት እጅ ወደቀ ማለት ትግሉ ተቋረጠ ማለት አይደለም እንዲህ አይነት ነገሮች እንደውም መልካም ናቸው ምክንያቱም መልካምነታቸውን ለምንድን ነው የሚሆኑ መሰላችሁ ቅድም አንድ ምሳሌ ነግሬያችሁ ነበር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ሲሞት የአማራ ብሔርተኝነት ያበቃለት ነበር የሚመስለው ብዙ የመንግስት ሴረኞች ስኳዶች ምኖች በጣም ቦታ አግኝተው ተሰራርተው ነበር በኋላ ግን ምን ሆነ መሰላችሁ ነገሩ በጣም በሰፊው በበለጠ ተቀጣጥሎ አማራ ዛሬ የደረሰበት ቦታ ደረሰ አቶ አሰግድ አንድ ሰው መሪ ስለሆነ ነው መሪ ስለሆነና የደከመውን የለፋውን ነገር ስለምናቅ ምናምን ያው ወያኔዎች ብዙ መሪዎቻቸውን በድሮን አስጨጭፈው ዛሬ በሚፈልጉት መልኩ ትክላቸውን እያስኬዱ ነው ያሉት ሶ ምንድነው ያቶ አሰግድ እንደዚህ መሆን ለአማራው ብርታት ነው የሚሆነው እኔ አሁን የመጣውበት ምክንያት እንድታለቅሱ እንድታዝኑ ምናምን አይደለም ግን እንድታውቁት የሚያስፈልግ የተዘጋጁ ሌሎች ፋኖች አሉ ባይዘዌ በፈቃደኝነት እጃቸውን የሚሰጡ ከጎንደር 2 ፋኖች ተዘጋጅተዋል እጃቸውን ለመንግስት ለመስጠት አሁን ይሄንን መረጃ ወጥቼ የምናገረው በቅርቡ ከጎንደር አካባቢ ለመንግስት እጅ ሰጣችሁ የአማራን ትግል ለማንኮላሸት የተዘጋጃችሁ 2 ፋኖች አፋችሁ ተቀመጡ ነው ካልሆነ ማለት ነው ካልሆነ ታሪክ ይበላሻል እንጂ ትግሉን እና በእናንተ የተነሳ የአማራ ትግል አይንኮላሽም ከቤት አማራ አካባቢ አንድ ሰው አለ ለመንግስት በፈቃደኝነት እጃቸውን በመስጠት የአማራ ትግል ፋኖች እጅ በመስጠት ላይ ናቸው በሚል ለማንኮላሸት የተዘጋጃችሁ በመጨረሻ ምን እስክንድርና እነ መከታው የተባላችሁ ዱርዬዎች እናንተ ከመንግስት ጋር ለመደራደር እንትን ያላችሁ ማለት ነው ይሄንን በግልጽ ነው የምንመጣውና በከፍተኛ ሁኔታ ጎጃም እንዲደበደብ ትዛዝ ተሰጥቷል ይሄንን ለአንዳንድ የጎጃም ልጆች ቅድም ዱባ ካላ ፈካታችሁዳ የሮዲ ሆቴል ፈከና ፊ ፋኖን ሆገንቶኒ ፋኖዳ ናምኒ ለማ አካር ከከነቲ ፊ አከሱማ ገርቴ እስከንደሪ ፊ ወሪያ ከማከታዳ አሞ ድሪድሪ ካራና ጋሃዋን ጀሩቲ ሴኑዳ ፈከደምታን ሲን ዱርዮን ጀቴ ነው ማዮቹዳ ከናፉ ኩኒ አኩማ ሳሚሮን ገርቴ ጋፈዱ ዋና ደዳ ሐሳባቲን ቱሬ ቀብሶን ሰቡ ማራው ከነሞ ገርቴ ሰቦኑማን አማራ ሰደርካ አመረገ ከናራ አኩማ ገሄሰን ኩኒ ኑ ጀቤሳ ገሩ አሞ ወሪያ ማህርካ
kennatuudhaa fi kararra jirtan kun sodaan keenya guddaan jette fakkeenyaaf hora Koroneel Assagitti hin ajjeesan ture. Garuu yoo inni du'e maaltu akka uumamu waan beekuuf dhiisan malee sodaan keenya san eegaati turre akka kun ta'uudhaa deemu hedduun keenya dhagahaati turre eegaati illee turre jette. Amman tanallee namni lama qophaa'eeti jira. Jechuun qabsoon faannoodha bakka harka kennatuudhaan haala kanaan fashalaa jira jedhamee ittiin olola oofachuudhaaf qophaa'eeti jira. Garuu yoo dandeessan ta'a qabsoon Amaaraa asitti hin dhaabbattu seenaan ammoo nu gurraachaa seenaan nu badaa kan jedhu ergaa keessan dabarfattee jirte jechuudha. Warra gartee mallaqaa fi yaadaan illee duuba jiranidha. Hedduu karaa deeggartoota isaaniitiin hedduu gartee boo'icha keessa jiran jechuudha. Dhiinni Oromoo ijoollee Walloo, dhiinni Oromoo Wallaggaa, Shawaa, dhiinni taphaa gadi naqamaatiin hin jiru jechuudha. Warra jumlaadhaan jechuun haalli adda addaa taphni siyaasaa adda addaa gartee karaa mootummaatiin keessa jiraatu iyyuu warra mana guutuu itti cufeetiin gartee aruuza ibiddaan gubuu akkasumatti gartee nama karaa deemu sababa afaan Oromoo dubbatu qofaaf haala keessan taateen isaan waan isaan Wallaggaan keessatti waan isaan Beegii keessatti hojjetan hundi kennayyuu ni beekna jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi rakkummaan Oromoo waggoota gartee shanan dabre kana keessa seenee waa'ee rakkoo karaa gartee mootummaatiin ta'an yookiin wal waraansa gartee mootummaadhaa fi waboo gidduutti deemutti jiruudhaan osoo irra caalatti karaa faannoodhaatiin jechuudha kan inni miidhame jechuudha. Dhiinni Oromoodhaa waan lallabaa jiru fakkaata jechuudha. Hedduu takka nama gammachiisa dhugaa dubbachuuf finxaalayyeen kun sadarkaa kanatti gartee diigamuudhaa fi ofii isaaniitii dirratti baasanii akkasitti ibiddaan wal gubuu irra ga'uun hedduu takka na gammachiisean hedduu takkaan gammade yoo dhugaa feetan jechuudha. Osoo mirga isaaniitiif qabsaa'anii nuun galchu. Oromoon baduu qabaa. Oromoon akkuma amma jiru kanatti jechuudha. Oromoon biyya bulchaa Oonagitu biyya bulchaa jira. Abadan buluu hin qabnu Oromoon baduu qaba kan jedhudha qabsoon isaanii jechuudha. Akkuma Oromoon sirma Oromoon amma ittiin miidhamaa jiru kanayyuu isaan Oonag jedhanii akkasitti ilaalu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu akkasitti jechuun duraanillee akka isaan hooggansa hin qabne ni beekna ammoo diigamanii sadarkaa kanarra gahuun Oromoodhaa fi ifnana guddaadha jedheetii yaadaan rakkoon biraa yoo nutti jiraatan jechuudha. Keessattuu uummanni keenya moggaa irra jiran Shawaa Wallagga Karrayyuu achiin gartee Walloon kuni guutuun boqonnaa isaaniif boqonnaa haaraa silaa kana caalaa gartee akka ilil jenneetiin hin gammanne nutuu ofii kennaaf jechuudha. Warrummaan afaan Oromoodhaa nyaatu warrummaan afaan Oromoodhaa dubbatu wal nyaataatiin jidduu sanitti ammoo uummanni keenya nyaatamaati jira jechuudha. Manni qotee bulaa qe'ee Oromoodhaa guyyaarraa guyyatti akkasitti barbadaa'aati jira jechuudha. Kanaafidha malee silaarran tana kun hinjifannoo guddaadha jedheetii yaadaan dhugaa dubbachuuf waa'ee warra biyya bulchuudhaatii fi waa'ee mootummaa Oromootu biyya bulchaa maaliin baanuun akka sabaatiitti jechuudha. Rakkoon Oromiyaadhaa akkuma gartee hundi keenya waggoota shanan dabran kana argaatiin turre rakkoon Oromiyaadha tokko warra kanaanii jechuudha. In Oromoodhaaf ifnana guddaadha jedheetii yaadaan Arab Abduu Moobaala Biraayii hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.